kun ilmoon tun yoo akka malatti dhuftee naannoo gadaameessaa kana miidhamale hin ta'u beeku. Afaan isaa mee afaanitti yaada keessa hin dhaqqabdan. Warratti yaada waan irra jennuutu jira. Miciyyoon sun gumaan guramuuf qabu ishee dhawu. Dhaggeeffadhu tumee dhiitee irraa baase ulfa. Eeshi karaa keessa dhiitee. Kan immoo waan inni irraa harkadhu hin jiru waan sirriitti keessa beekudha. Innaa miciyyoon tun immoo nama faamiliin ishiitillee miskiinaati nama sagalee ta'uufillee hin qabdu beekamtillee nama qabuu miti akka isatti. So osuma haala saniin jirtu akkana sammuu ishitti taphachaa ture boodarra deebi'ee immoo jaartii tiyyaa miti jeeshuma tanaa akka waan itti qaanfatu ta'e hin beeku yaani sarraateen tiyyaa jee miciyyoo sammuu ishitti taphatu ture. Eeshi yoo keessummaa itti taphatu. Immoo irratti tafedhe xabbasaa akka fedhetti yaanii siigalee irratti taphatu ture. Biyya alaa kana diyaasbooraa wayii irra janajjanee ala deemuuf eega fixatitti naqxee keedhaan hoquma qabda. Maa irratti zayitiin itti naqam? Wanni zayitiin irra naqamtee Miciyyoo jechuun akkuma sarraateenyatti eega jechuun ulfa yeroo lama irraa baasee booda akkuma sarraateenyatti sa'aa fedhe ganda kaayee biraa deema sa'aa fedhe immoo ni yaama akka fedhe wajji osoo jiraatu jiru akkasitti jechuun irratti xabbasaa irratti argite waan kana irratti deddeebitee irratti argite. Mana hin qabu jaartii ganda kaayee oguu jettu akkamii mana hin qabani? Yaani fakkeenyaaf amma bakka garaagaraa deemaami. Gize kana fuudhee afaan dilaal waan asirratti isin jechuu barbaadde inni waan feemasa amantii ta'ee fi amantii deemee lallabaa sheekha islaamaati waan ta'eef inni nama islaamaati kophaa ishii manatti dhiisuu ganda kaayyataa jechuudha. Muhaadaraa deema inni. Maa wajjin ciitu waan manatti godhuuf manan teessisu gaa isiin kaayyata bakka qabaa. Muhaadaraa deemee uummatatti daawwaa godha. Sa'aa barbaade immoo ni yaa. Sa'aa barbaadetetti yaamee ta'uu godha. Immoo namaan lakkii bar daleeduutiyyaa akkanaa jaan ammoo haqiiqatti ishiin jaartii isaati. Micoon tun joolleedha. Namarratti hirkattee finfinnee dhuftee osoo barachaa jirtuuti haa kana hunda jechuun si fuudheetiin akka ati barbaaddu si jiraachisee waan ati barbaaddu si godha jeen. Magee asirratti haadha abbaa ishiitiin ni haa godheefi? Haadhuma abbaan ni haa godheef. Miciyyoo sargiin godhanne kan danda'e ganda miciyyoo fa'aa. Waan takka bakka sanboota ni haa godhe fedhe godhu eegale. Haadhaa fi abbaa isiisan bakka isaan jiran beeyta bilbila isaanii nu arguu dandeessa. Obboleettii miciyyoo sanii isiniif dhiyeessuu hin danda'a. Galatoo. Finfinnee keessa jirti. Hayyee haadha hoo abbaa hoo. Haadhaa fi abbaa miciyyoon dhiyeessiti waan rakkoon qabu. Abbaa fi haati Wallagga jiran. Hayyee okay itti fuudhuu investigatii. Maaliif obboleettii argannaan haadha abbaa argannee beeku wajjir? Yoo nu dhiyeessita obboleettii asrii nu dhiyeessita? Eenyu? Obboleettii dhiyeessuu dandeessa? Yaa isiniif hin dhiyeessu. Galatoo kana fe'ee Asriitti galchamooloo si deebiteera. Yoo akka asriititti dhufanii dhiifaman gaafanne harkaan lafa qabatanii karaa keessatti illee taatu. Asli bakka san nusitti hin dhiifne gaa keessaan dhiifama gaafatanii suni si qofatti hin balleessine uummata Oromoo fuulduratti yakka kun hojjetamee beek. Maaltu jira beeytanii amantiin islaamatu wal sattaraa jiru. Laala obsi gaa obsi. Waan wal sattaranii jira. Laallubbuu nama lamaati immoo bakka kanatti qabaata. Dhageeffadha. Asli. Waan asin hin jiru jedhini aan homaaf jedhe amma maaltu jira beeytanii yoo miidiyaa kanarratti ija uummataa duratti waan kana dhiifama gaafachuu saalfatanii jechuun amanuu yoo saalfatanii bar opportunity hedduu namaa kenna aniin kun miskiina. Ummanni beekuu qaba. Dhageeffadhu ka dhageeffadha opportunity amma waan kana naga fideemi yoo aslii keenya ija uummataa duratti nun qaanfachiisini wanni ati jette dhugaadha ummata kanurraa dhaabii naan jedhan ani sobaa godheetiniin ammoo miyyoo magee tana gabbuusu akkam jalaaniine warri islaama warri yeroo jalaa hin beenu waan adeemuuf kana didinaa isin wayiif tolti. Bandii kiyya qoya haa fixatu. Isin hayyeema jedha anin beeka akkaataa itti nama amansiisan waan beekuuf dhufee ija ummataa duratti nun sadhisini wanni ati jette sirriidha birriin baatii sadiin kana ramadaana irraa eegalee haga Juun 18tti guurame miliyoona 16 haga ammaatitti gara haganaatu ol dhufe jedhanii yoo sirrii jette asli ummata kana duratti nun salphisanii ummata kanarraa cal'isiisii jedhanii ani viidiyoo isinii hojjedhe isinuu dubbiin isinii galti. Yoo miyyoo san baasuu aadaatti galan miyyoo san maneedhaatti baasuu aadaatti galan. Obboleessa kenna bara manu sirreessuu barbaanna malee fannisuu hin barbaannu. Asli gista akka dhiifama. Afandii kiyya laal. Miciyyoon tunis nu bahuu qabdi mana hidhaati. Akkas laalu Naziir bakkina jechuu jiru.
Miyyoo san asli keessaan dhufanii wanni nuti godhu jirru dhugaa as dhiifama si gaafanne miyyoo san waadaa sii gallee mana hidhaati ni baafna. Uummata Oromoo nurraa qabi yoo siin jan asirraa fudhanne sirra guuttanna nuti illee. Thank you. Akkana kuno. Yoo ammoo waan san hin godhin miciyyoon mageenaa nuuf Mee mucattiin gubata qabdi baasa yaabo. Ammaan tanuu bilbila abbaa ishiitillee keessaan naa erganii jiranii bilbila abbaatillee siif erga abbuma sanuu qunnamuu dandeessaa ammoo jechuun akka nama tokkotti nama sooshaal miidiyaatillee miti waan dhugaa jirturraa yaabo osoo jennu qabsorra jirrallee qabsoo amantii jihaadarra jirra atummaa duruu bareedudha akkasin dogoggorsineerraa of eegu warri hiriyoonni isa. Gurbaan kun mana charchi oolayyu kun solfaa wajjin mana charchi oolanii obboleessa kiyya kaa kiristaanatti irraa of eegisitti taphatee olfa sirraa hin baafne garaa keessatti dhiittee bareedudha. Walumaa galatti aslii kiyya. Anamma wanni siin jechuu barbaadu asirratti miciyyoon tun jechuu nama miskiinaa nama gartee namallee hin beekne nama jechuu sagalee ta'uufillee hin qabdu wallaahi rabbi tokkicha malee waan takka namallee hin beektu dhugaa miciyyootillee baasaa fi. Tana jennaa bar tanaa bar yaa abballee qunnamaadha obboleettillee isiniif hin dhiyeessaa. Bilbilee ergi namnummaan gargaaramuu qabu mucaa tana wallaahi yoo rabbi haqa isitti namni gargaaramuu qabu michiyyoo inni itti taphu. Ala hiyyeessaati gargaaramtu. Asliin risaadha by the way risaadha. Risaani duumessa. Tokko. Laal waan kana Maagii bilbila sana ergamu. La tokkoffaa uummanni Oromoo akka ifa godhatu namichi kuni nama daa'ima yeroo lama ulfa baaseedha. Lubbuu nama lamaati beek. Michiyyoo san irratti yakkaa hojjetan. Sanuu dhidhiitaati irraa baasee jaan. Laa silaa mana yaalaa geesseetillee gara mana yaalaatiin akka fayyaan ishii eegamutti baase xiqqishoo lubbuunsii miidhamni irraa xiqqoo wayyaadha jenneedha. Tokko michiyyoon sun uleedhaan dhiitichaadhaan dhiini humnaa ol irraa ba'ee osoo Ameerikaa taate gocha ajjeechaa lubbuu yeroo lamaati irratti raawwatame. Baraanaa isa hidhatu namni lafaa kee gocha hamaa kana raawwatu beeka. Haati manaa jaartiin tee lafaa ol kaatee ajjeechaadhaaf sillaattu miidhaan hamaa waan irratti sanbiraan irra dabree dubartii biraa irratti oofu laal. Namichi kun waan islaamni hojjenne hojjetaa jira. Gama biraatiin amantii islaamaatii fi amantii kiristaanaa walitti diinoomsuudhaaf wanni inni gara amantii kiristaanaa irratti godhaa ture waan hamaadha. Argaa turre hundinuu. Viidiyoo jiraatan qabamne. Amantiin teenya nama arrabsaan jettu amantiin teenya amantii nama irratti ataak gootee wanni hin gootu. Amantiin taabbaate. Itti himaa jetti summa amanu summa kafamu. Himaa jetti yoo dandeesse sanuu yoo dandeesse gorsi yoo dadhabde dhiisiidha. So wanni inni godhu suni amantii teenyaa fi kiristaanaa jidduutti warra kiristaanaa akka amantii islaamaa jidduu irratti godhaa ture. Sargalbeeta assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi Joffee. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ifachaa jira wayin keessaa guurrachaa jira. Gaafii takka qofaan qaba asli. Dhugaa dubbachuudhaaf saba kana qumaara hedduu irratti hojjetame si galtee maqaa amantiitiin, maqaa gandummaatiin, maqaa masgiidaatiin, maqaa barbaraatiin maallaqa hangana hin jenneetutu uummanni kun nyaadhamee jira hawaasni kun. Gaafiin kiyya maal fakkaata yoo dhugumatti asli dooktar gala. Silkiitti asii fagoo jirta. Okay, sagaleen kan kooni jira amma? Inni jira jettu. Yoo dhugumatti miliyoona 16 kana dhugatti akkaawuntii gurbaasanii kee seene. Michiyoon tun miratii takka malee firii gadhiifamtee hawaasni michoo sana bira dhaabbachuu qaba. Gargaaramuu qabdi malee. Irra deebine laal nu gargaara michiyyoo aslii ka jiru ni beeyna namni hin beeyna. Warri yoo dhugumatti jettan kun amma sa'aatii 12 haga ammaa fiduu dadhabanii miidhageeffadha. 12 akka laalaaftatuunini miciyyoon dhiifamaan keessaan dhufanii dhiifama si gaafatanii michiyyoo baasanii michiyyoon mana kee kana dhuftee asirratti gargaarama yaalli godhamuufi qaba michiyyoon yaala barbaaddi michiyyoon. Adnan fita da na hausa laal. Aboona dhageeffadha dhageeffadha. Kun amma kaleessa waan eenyummaa kiyya ibsu qabu jedhee kun Addisuu Raggaasaa Baqqalee jedhaa baankii isteetimentii Juun 18 iskiriinshut godhadha hundi keessan. Argaartani kun fuul waan eenyummaa kiyya ibsu qabu jedhee kalee mana abaazarritti kun iskiriinshut godhadha waan eenyummaa isaa ibsu wajjin. Baankii isteetimentii ta'u shooppidha yoo akka hin jenne kunoo.
godhadhe screenshot godhadhe. Oya isinii guddisa. Maal gootan aga sa'a ja'a kan fidin qiyaamaa fidaniimi. Eessaa fidaniimi isirra raqaa. Kunooti. Godhattaniim? Dhugaa yoom dhugaa tayaa yoom soba tayaa. Maal ta'e uummanni. Soba hojii maal goona mataaf dhukkubsira deemaatiin isinummaa warri soba baratan achi cinqama mana eenee mina gabbaa'ine. Dhugaa dubbannee bakka nutti dhiitee billa maal waa mataa isin dhukkubsaa oola. Kana bakka allaqee daqqaqee nu. Yoo dhugaa ta'e yoo dhugaa ta'e yoo dhugaa ta'e. Minaaminiidha idiitingiidha minaamini jettummoo fiduu dandeetta deemte. Wanni asseentanii yoo dhugaa ta'e minaamin jettaniif hin jiru. Dhugaa amanuu dandeettan allaqee. Dhugama keessan kana barbaannee dhabnee bara. Namu tureetuma dhugaa yoo ta'e. Doktorri guddaa waggaa 27 kanaaf barate akkamitti soba? How? Awo doktor maal jaankoy? Yoo dhugaa ta'e jedheetuma yaada kennata namu. Dhugaa siin jedhaa jirraa fudhu gadi liqimsiitti. Osoo soba ta'e yoo naqaata nama dhibbaan wal gayanii fidanii na abaara. Hai doktorri akkamitti itti kijibaree ittiin kijibu? Akkamitti soba? Doktorri kiyya salaama alaikum. Waalaikum salaam. Boos jirta Naziir kiyya jirtanii? Numaan jiraare jabanaa kiyya. Bar asii akka jechuun jirrumma. Asli doktor asli kana keessatti beeytaani waan Yoo kana mormituun jiraate jedhee ganamaati yoo waa dhuma waan biraatiin keessa gatarkaa beeyta asli kun waan biraa isinitti hin baasin osoo maallaqaa tanaa iyyanii. Amma wannummaan asli kana asirratti ol baase waan biraatii jira malee maallaqa kanaa miti. Qacaca jettaasa qacaca. Wanni asliin akkanatti iyyuuf tana itti eegaluu jirana fakkaatti. turi jalqaba malee qabsoon goolamne. Aha itti gaan akkas na fakkaatti. Bilaash akkanumatti hin eegalu waatu jala jira malee. Haya. Akkas na fakkaatti qalbii tiyyatu. Viidiyoo jarri charchii keessaa guyyaa charchii ooltee asirraa daawwaa nutti hunda qabaane kunoo. Guyyaalee wajjin charchii oolan hunda jira kunoo ka viidiyoo na ergan baay'ee jira. Buduu ayina taalle. Atti shawwaduu lamaala tahalno. Barra sadi yuuseeti lama yuuseet tasadafarra boohee beeyte. Ashuuruma baranaa tanaa nyaachuu isaanii kun miliyoonuma 16 nyaachuu isaanii tanaahu rabbi beekaa je'een ijee warri afaan waraabee isaa hiyu. Darumaa nyaachuu rabbi beeka jee akkuma bu'aa. Joofe. Bar. Joofe jirta? Nin jira ammalaa yaada kiyyaan fitadha. Amma ija keetiin argitee bakka yoo jedhu sana asirreeffattuufi yoo. Jaalatoo milaala makkam godhani beektaa? Dhimma jaarsaa jaartii rabbii qofaaf beekaa keessan gallu san. Lachuutu ilmaan Oromootii loogii qabachuun barbaachisu. Intaltii Oromoo yoo hidhaa jiraattees ba'uu qabdi hidhaarraa. Dubbiin hinaaffaadhaa akka itti ilaalamtu qabdi caayaatti. Doktor Qalbeessaan dubbatee jira reefuun tan. Naziirni beekaa. Biyya faranjii kana keessattis biyya faranjii jiran kana keessattu dubbiin hinaaffaadhaa akka itti ilaalamu qaba. Hijaan qabduuf gurbaa kana diinummaan qabduuf. Jealousy jedhama jealousy domestic violence jedhama tolcheetiin beeka seera biyya kanatti. Yoo ajjeestee diinummaan qabduuf hinaaffaan akka itti ilaalamu jira. Namni hinaafe nama jeesuu dhiisi ifii ni jeesa foqirraa if darba dawaa dhugaa ifiis ni guba. Gugaan jirtu kana. Amantii jalatti dheessuun barbaachisu, ganda jala dheessuun barbaachisu, gam tokkotti qabuun barbaachisu. Lachuutu ilmaan Oromooti. Dhimma jaarsaa jaartii rabbii beeka. Mishoo hidharraa baasanii gurbaan kunis Oromoon haa galatoomtu.
uummanummaan kun bariyaa fi gara nyaataa bar uummata arjaa osoo waa takka hin hubanne si galtee ilma keenya nurraa miidhame jedhanii akkanatti dirmachuusaniif intala teessaniitu isinirraa hidhaa jiraati dirmadhaaf. Laal amma dubbiin hinaaffaa bakka tana jirtu beeka miyyoo gochaa ajjeechaatti irratti raawwatame. Laal miyyoon hinaaffaan qabdu laal miyyoon tarkaanfii kana kan fudhatteefi yeroo 2-3 ol tumaan gochi gara jabeenya dubartii ulfaa tarkaanfiin humnaan tumanii daa'ima irraa baasuu suni ajjeechaadha. Akkasitti ilaalama. Namni lubbuu namaa daa'ima tokko baase lubbuu nama guddarra qaaliidha lubbuun daa'imaa tun. Ulfa baasanii beek namichi. Ulfa isaa daa'ima isaa garaa baase yakka hojjete akka amantii islaamatti illee. Kan biraa jaartii isaa ta'uu fi fuudhatanatti qaanfachuu namoonni si beekan kakaasan man. Itti qaanfatee akka jaartii hin qabnetti tabiraa irratti chiit godhu. Namichi gocha sagaggaalummaa haadha manatti raawwate. Hinaaffaa osoo hin taane gocha hammeenyaa gara jabinaan irratti raawwatamurra dhaabbattee tarkaanfii lubbuu fudhatte miyyoon. Amma kun hinaaffaan jedhama. Warri keenya kan islaamaa ammoo namicha gocha akkanaa hojjete kana gocha kanaaf jecha tarkaanfiin kun irratti fudhatame osoo hin jeen gara gargaarsatti deemu nama tokko hoggaa miidhame gargaaruun akkuma jirutti ta'e ammoo akka waan namni biraa amantii biraa qabu amantii islaamaa waan qabuuf gochi haadha manaa isaa takka jaartii isaa irratti bitanii tarkaanfiin kun irratti fudhatametti godhanii gargaarsa hawaasa uummata Oromoo irraa keessaaf hawaasa islaamaatti irraa guuruun yakka kun yoo guuramellee waan haadha manaa isaa irratti chiit godheef zeenni irratti naqamee namni kun ammoo miidhamaadha waan ta'eef gargaaramuu qaba hoo jennee Oromoon nama gargaaraa beeka akkattu islaamni Assalamu alaikum qalbii isaa kiyya. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam Naziiroo. Mee baga jiraatte maagii jirtaa takka maagii ni jirtaa maagii ta'e. Ninjira Nazir, ninjira yaa. Amma gaa baga dhuftee bilbila sanillee akkanumatti aslinnuuf dabarsii kennii bilbila abbaa isiillee ka obboleettii isillee yoo dandeeyse arduma gama asrii galgalaa takka maqribaa fi ishaayii fiti akka biyyaatitti fagoon jira halkan mana biraahi halkan walakkaa dabreetiin jira takka jee lama miyyoon tun gadhiifamuu qabdi miyyoon tun miidhamtee jirti mee ulfi abdii raggaasaa miyyoo san garaa keessa dhiitee tumee yeroo lama garaa baase bara meeqa keessa yoomi wanni kun ka tahe maagiitiif. Nazir bar ammumaan tanaa bar kun sigalee amma bilbila amma hunoo amatuma kana. Haaya. Osuma wanni kun amma isa irratti hin ta'in dura jechuudha. Kana an bilbila abbaadhaa warra asliidhaaf ergeetiin jira keessaan obboleettii isiitillee jechuu fiduu hin danda'a. Hayyee. Sigalee. Gaariidha. Waan hunda jechuu bal'inaan isiniif himuu danda'an. Thank you. Ati fixatte amma bilbila obboleettii isii. Asli ergeetiif hin jira bilbila abbaadhaa ammaan tana keessaan. Taa obboleettillee lachuutu yoo dandeeyse isitti simi kunoo asliifaa si barbaadaa meediyaarraa hii. Barmichiyyoon hidhaadhaa baate. Lakki hidhaa jirti tuunii bara obboleettii jechuudha. Obboleettii michiyyoo baanna malee. Obboleettii michiyyooti bara ija banaa kiyya. Obboleettii michiyyooti hidhaa jira. Michiyyoo hidhaa jira obboleettii. Michiyyuma amma zayita gurbarra nayite jannaa himaa fi hafa. Amma miyyoon tun zayita irra nayite hin jenne gaafa kaan abdii raggaasa irratti. Isii tanaattu hidhaa jira obboleettii miyyoo hidhaa jirtuu tana wannummaan isiin isarra zayita san nayxee je'aniif maalirraa kaateeti. Jaartuma abdii raggaasaa tana jaartii isaa michiyyoo xiqqoo fuudhee lal yeroo abdii raggaasaa tana zayititti naqeemi. Mayete. Jaartuma abdii raggaasaa tana zayititti naqeemi. Jaartuma itti naqee jaani maaliif akka itti naqxe yeroo lama ulfa garaa keessaa dhiitee baasee je'aa jirti obboleettiin teenya taa. Yaanni kiyya bari. Laan Nazir kiyya jaartiin miciyyoon gartee zayitiitti naqxe tuni amma hidhuma namaa haa jiraattu malee haqa isiitii sidhaa sanees rabbi baasee jira akkami baaseedha. Wannummaan gurbaa kana dila kana fatane haqa michiyyoo saniiti waan hunda haasawaniiti mi beeka Milyoon hin baane bar. Hidhaa baatee jechuun kiyya
Haqni miciyyoon sun roorroon miciyyoon sun waggaa dheeraa roorrifamaa turte rabbiin baaseedhaafi hankanin hidhaanamaa jirti malee. Akkaanala. Abdiin amma akkana ta'ee ta'uu qofaa miti boodarra asliin kunoo akkana gaffidee wanna gannaqe kuni nama rabbiin itti jiruuf sololiyaan mana dhalaaf jan nama rabbiin itti jiru bishaantu muka jala koraa jetti Oromoon. Akkana bare. Amma gurbaa bishaanii muka jala kore laal. Bar gaalli gadoo hinii sanii bar amma dubbiilla. Galaanaatu muka jala kore dheeysee jalaa bahuu dadhabe. Karaa biraatiin bifti isaa kun jijjiirame. Amma kun akkanuma maali? Wanti mijiyyoo san inni godhe akkanumattuu numa beekama jechuu waan dubbachuu dadhabamte takkaatu akkana nama godhaa beeku. Bar amma akka nuti jennu uummanni dhagahuu qabaa. Amma milyoon tunis. Isin sirriidhaa. Takka wanna asliin gad hambise takkaan kalee fi hanga arraa qalbii xiyya barbaadu jira beektaa. Waatu gatafe aslii kana biratti beeku. Waan baay'ee. Wanna saniin barbaadu malee wanna kana gartee hin jedhu. Waan sana amma aga asriititti yoo fidin gadi yaata. Waan waliin quba qabdanii jira jechuudha. Haya gaabooda isin dhageeffatan. Yaadaan wallahi quballee qabu yaadumaaniin asli waan kana akka bilaashin goone wanni biraa guddoon akka duuba jirtu naa gale. Nucaa kana niin beeka akkanumatti qalbiin xiyyatuun na beekte haga tokko. Akkanumatti chilaalee jetta bar nama hedduu yoo maallaqa guddaa namni nama hatee asliin hin dubbatu. Yoo wanni badduun achi jalaa fi rakkoo san keessa jiraatte waan kan akka hurutee baasu jira malee waan biraa baasu jira na fakkaatti. Lolli kana hin eegalame malee xumurre qixxeen waraabeysi edaa tokko kudha sadi yuusetta kudha afuraffarratti boohee beeytee je'een Naziiro amma mee asirratti dubbii maammee tanaan waan keessa dhale. Haya. Dubbiin Dooktar Asliin Gabbeen kun yoo akkanaan deemte haada hedduu walii quudeem ammoo ni shakke. Ajaa'iba. Laali. Beita jaffe dubbiin teeti wannaatutu maal jee komediyaan Shaamin Ibrootiitu hima beita. Dhiifama naa godha. Jecha tokko jee namticha tokko joollummaan takka islaameessitee jee. Haya. Joolleen tun gisee islaameessitu ifiifis hin salaatan gisee asriin geeysees. Haya. Sheekha biraati islaameessi. Subii sakkanaa aksalaan kana jee dirqamatti godhe amma kun. Amma gaa subii kanaas ka'uu dadhabee gisee hunda salaatuu dadhabe. Joolleen islaamaatu ammoo usteetuma teessee qamaati gariin hin salaattu. Boodarra namtichi hungaa deebi'eeti islaamummaa akka isaanii tanana islaameessaadhaa jeen. Islaamummaa akka joollee tanaa. Subii san kaane. Asriis ta'aniituma qabahan. Asriis ta'aniituma qabahan. Tanaa tanana islaameessaadhaa jee gurbaan sheekat deebi'ee. Jee baryaabo haya. Amma gurbaa nama islaameesseetiitu waan akka inni dalagu jiru kana dalagu jira. Fayyaa argata. Haada hedduu Wanni asliin baasuu barbaadees waan kana. Namtichummaan gurbaa kana warrummaan gurbaa kana islaameessee jala fifiigu jirurraa gurbaan kun amala kana baratee beeka. Dalagaa dhagaa magaalaa bara. Fayyaa argata. Waan ajaa'ibaa fidde gudar. Magaalaa. Dhugaa dubbachuun waan ajaa'ibaa fidde. Namni akkuma nama islaameessee san barataa bar gurbaan ni filate. Tassubii ka'uu hin danda'u takka ijoollee teessee qamaatuu tanaan fedhaa jeeni. Maame san qofaa miti sanduuqa baara kallaa ofii kumii jedhanii tokko jira ammas sunillee saaxilamuudhaaf ta'a. Haya. Kunis sanduuqa guutamuu didee tokko jira kan lubbuu namaatirraan kaayyadne masgiidumaa fi madrasaa malee. Madrasaa dhuunfaa mataa isaanii ijaarrachaa jirti. Jazaa kallaa khayra jazaa qayyaan tokko akkatti. Sanilleen saaxilamuudha qaba. Maaliif hawaasa lubbuu namaatirraan kaayyadne masgiidumaa fi madrasaa kan madrasaa kan ammas hawaasarraa guuraniiti nama ijoollee daa'ima gartee warra abbootii harka qalleeyyiidhaa madrasaa baatitti 5,000 irraa kafaluu hin dandeenye ni ari'an. Ammoo maallaqa hawaasaatiin ijaaran. Barakallahu fiikum jani sanduuqa barakallahu fiikum isani. Khayra jazaa amma khayra jazaa Dubbii wal keessa akka nurraa goone dubbii baarakallaa laalloo birrii guurte walii guurte gargaarsa kana irratti jirti maqaa isinii waama jaartii teessan maqaa beeytanii maqaa isin akkaawuntiin qabdu.
Meerde ma jette doctor. Diyaaspooraan biyya faranjii jirtu ka jaartin ta'e osoo siin hin mari'atin abdiin kenna gootichi diina waan qabuu fi gubata jetteetiin hin birri guurte maqaa isii kaa isiin baankii hin qabdu beeytanii isinii waama. Takka takkaan. Dubbii jabdu. Maqaa jaartii keessanii keessa laallattan. Doctor kana dhis ilaalan makkam goona. Yaa daaba kan ni delleen jiraachuun ooltu daaba Bakka takka laa waa hunda bakka takka gadi hin diinu amma dubbiin sumayyaadha sirri qabamtee jala deemuu qabdi. Arra galgala hanga asiritti waan ati gaafatte yoo jarri dhiyeessee keessaan dhufee dhiifama si gaafatee sumayyaa maneedhaatii gabbaasu waadaa keessaan si galanii sumayyaa gadsii baasan hanga sumayyaan gabbaatee mana kee kanarra dhuftutti immoo hin dhaabbatu beekonti sumayyaan bilisaan gochi miidhamteet maneedhaatti tarkaanfiin irra godhame kun qaama gurbaa miidhuu irratti goote waan miidhamteef waan taateef yakka malee dhiifama godhee fi yoo maneedhaatii kan inni gabbaasu taate wanni jiru kun asumatti irraa dhaabbatee. Tanaahu nyaachuu isaa rabbii beeka jee bara. Inni godha. San ta'uu waanaan ammoo wanni kun itti fufee gochi isa gaggaalummaan inni intala irratti hojjete lubbuu lama keessinni dhiitee garaa baasee fi akkaataan itti waan godhate maatiin gurbaa maallaqa baasnee looyera binnee maatiin sumayyaa gargaaramee looyerri dhaabbatee fi kasasamee lubbuun miciyyoon sun maneedhaa san keessattuu yaala lubbuudhaan naafuudhaa argachuudha qabdi. Amma kana deemuu qabna laala. Qalbeessa sumayyaani biliidii gochaa turte by the way. Aborshiniin gaafa namarraa bahu miidhaa gurguddaa qaba. Mucaan kun silaa leegaalii deeme yoo fedhii hin qabu ta'e dhalarraa godhachuuf fedhii yoo irraa hin qabu ta'e leegaalii dhaqee hospitaalatti irraa baasa malee dhiitichaan kaaraa ta'edhaan kana gochuun isaayyuu yookiin mucaan kun akka malee miidhamteerti dhiiroo si'a lama sadii dhiidde mucaan kun si'a lamaan kanatu irraa dubbatame malee biliidii isheen goote kanatu waaqni fidee dhugaa ishee asitti mul'ise waan ta'eef dhala hiyyeessaatii Dr. Aslii Waaqayyoo ol isaa godhuu namni dhala qabu immoo ni beekaa. Kanaaf jecha sagalee haa taanuuf. Rabbi isa haa dha'u. Wallaahi kana 911 isatti yaamu anatu hidhee harka hudduu duubatti isa hidhee poolisitti isa kenne biyya tana osoo taate waqasaman billaahi. I will just arrest him. Beek. Ati Itoophiyaa guyyaa dhaqaa misila Ameerikaatti malee Itoophiyaatti paawariin qabdu diyaasporaa adalame. Ana sittiin qaba gaa seera biyya kanaatiin hin bulaa ani am US citizen biyya jechuun ani Itoophiyaan dhimama qabamu dhaqxaa. Lucky ani nin qama alleedha abbaa kiyyaadhati ibiran dhaqaa sean I'm American and I got a license to arrest wanjalanyaadha kun ilma namaa intala dhalaadhaa dhiitanii ulfa garaa baasuu dhiisiiti tiisisa irraa kaasuu hin dandeessu hin barbaaddu taanaan adda bahu namni adda bahu si dhorgu hin jiru intala dhalaa garuu isillee si tuquu hin dandeessu by the way harkanatti sanazzaruu hin dandeessu wanjala harka nama sanazzaruun seerri dhalaa qofaa kadhiiraati no wanni akkas yaamu hin jiru. Higga mangistiin seerri konstitushinni biyya intala dhalaa dhiitanii ulfa garaa darbuu dhiisi. Intala dhalaa tumuu dhiisi. Akkasumatti isillee sitti darbachuu hin dandeessu. Maaliifi humni dhalaadhaa kadhiiraatii gadi akka dhiirri isaan hin miinee waan je'amutu jira malee dhalalleen akka barbaadde dhiira haa gootu wanni je'amu hin jiru. Walaakin intala dhalaa takka dhiitani bar wanjala addunyaati bar kun wanjala karaa rabbiitiinis karaa amantiitiinis karaa seera lafa addunyaa kanaatiitis kuni waan nama gaafachiisu obboleeyyan kiyya baga tana nu dhageessan kanammoo ka irraa nuuf qoratu sihi obboleeytii isii asirratti waamte kakatte dhugaa jiru osoo waan tokko ittiin osoo wanni tokko hin jenne naficha sachiise obboleeshee siifin kenna maayikiidha kanaafuu aslii nu gaafadhu looyera bitanneet namicha kana kassasna warri isa wajjin nigdii kana hojjetan naggaatee jira baakaappii warra baakaappiitu jira maal jedhani gorsaa qaba bar namichi kun gorsaa qaba iskiriptii ka barreessuu qaba maaliin isaa gubate kal'oon achiin gubatte kal'oo miilarraa muraa foon asin maxxansaa maali Allah dhaqee bar waan inni fakkaatu ja'a bar dhufeeti bar dhaqeeti mana haatima gurri irraa cite maarriyyoon irraa bar ja'a bar they shared money at the same time right si jala waan si jiru kanaafuu ardhaan tana yeroo gaarii bagaan hin rafiniihu wallahi
osoonin taa'uutiin ture natti tolee jira yaada gaariidhaan hin gammadee miyyoo teenya tan ammoo nu baasa michiyyoo yeroo lama garaa keessa inni dhiitee ulfa keessaa baase tana baasaa je'iitii akeekkachiise san qofatti dhiisuu hin teenye ka gargaaramuu qabu isii fi maatii isaatiin ja'a maagii teenya umriin si haa bultu obboleettii tiyya akka nama soobu fakkaannellee achi laalee Naziroko. Nazira asirratti waan hin jechuu barbaade. Dhiitanii miti meesoprostolii qoricha jedhamu sanaanii dubararraa ulfa baasuun abdominal peenii dhukkubbii guddaa qabaa dhiiga guddaa qabaa dhiiroo. Dubartiin ulfiirraa bahe hedduu miidhamtii qaamaan hin miidhamtii saayikoloojikaalii hin miidhamtii. Dhiigni sirraa yaa reebamtee sukkuumamtee miti. Raayis ogummaadhaanuu karaa ogummaatu dubartiin miidhamtudha gaafa ulfi irraa bahu. Jatti mee haaraa waan haaraa qabaatu na tutte isa. Asii akki jaan amma Qabadhu maagii teenya Umayyaan qabadhu. maqaa Magee dubbisaamee jiran. Sumayyaa Sabir jaamtii maqaan ishii guutuun bilbila abbaa ishii keessaan si ergee abbaa ishii nama amma dubbisee miiseejii keessaan naa barreessu jira dhugaa intalatiyyaatiin barbaadaa si galee intalatiyya dhugaa ishii naa baasaadha uummanni Oromootii naa bilbilii siin jaasliya bilbila abbaa ishii keessaan si ergeetiin jira bilbilii fi dhugaa yoo baruu feetan waa hunda ni argattan. Sa'a kudha lamatti koota warri dhugaa barbaadanii warri na sobsiisuu barbaadanii nagayaan tura abdii culullee carraan keetti dubbadhu. Buli maagii teenya buli umriin si haa dheeratu. Maaliif siin jedhe beektaa Dr. Amma ati takkaa waan dubbattee soba dubbatteen beektu baranallee akka si'a lanqaanfanne abdii qabna amma namoonni hedduun beektaa waan biraa siin jechuu jiran waan ta'eefiyyuu ati waan qabde kana gallakkisuu hin qabdu akka waan amma kun bintiin akka waan ati yookaan ergama wayii hinaaffaa wayii qabdutti fakkeessanii haasaa jiran waan ta'eefiyyuu hanga waan kun as bahee dhibbatti hawaasni kun sirra amanutti hin dhiisin wallaahi maalifi bakka atammo doktora Haadha binti Islaamii fi hoolan takka hoolan bargaaf qalan qofa sabi'an. Namni namarraa hinaaffaa qabu miliyoona 16 namaa guuraa obboleesso maalirraa osoo hinaaffaa Nazir maaliif siin jedhe beektaa amma namoonni hedduun amma namni osoo isa arrabsan osoo maalii jaan miliyoona 16 hin sobne kunoo kana jee rabbi kakatee wanna hunda screenshot godhadhaa jaa maaltu isa sobsiise kana caala obboleessa kiyya. Beeke qabdu isteetimentii baankiin beektu ta'ufiitii baankiin qabdu jazbaan akka dhoqqee hartuun mattaawaqaa dallaalli itti baasee biyyaa baate maalitti beekti nyaatuma gaariyyuu mana madaamitti argite kolkoleen tun ni dhiisinurraa. Kana uummata faltiin haasoo itteef wanni himti faltii diqee. Ish. Amma asitti jazbaa immoo keessatti jazbiteetiin. Jarmaayyuu amma doktorri jirbu kana amansiisuu qaba maaliifuu siistama keetiin fayyadamtee wanni kun dhuga soba jettee ragaa qabatamaa fiddee amansiiftee akka agartee amma isum jara amansiifta maal rakkoo qabama amansiisuu qabda kanaafuu hawaasni kun waan ati dubbattu waan seela yaa'uuf jechuu kiyyaa beeki takkaa soba dubbattee hin beektu ilaa hagammaatti wanni namni jaalatuuf asili waan dhugaa dubbattuuf si galee waan wayyoo qabde hanga hawaasni surra amanutti dhiisuu hin qabdu. Jalabu ani mo kan micatti isnyetan kana hin deeggaru kan micayyo mana gubdee tana wallahi hin deeggaru oso arge yuhi sana jesu fedan la ati waan beerakani ka wala kortiftu la isi deeggaru Culullee akkamaadha. Culullee kiyya dhagaye abdi. No isi amma abaatu sagale abbaa ilma nama akkas gootee dhalaa hin deetan giddoo yoo ta'e birandem waan akkana kubbattu waliin gorsina isi irratti You know about the investigation? You know about the investigation? Investigation is... Oromes. Okay. Qorannoo waan jedhamu tokko qorannatu adeemsifama. Yes. Qorannoo yeroo godhamu wanni tokko qoratameeti sadarkaa sanboodaan gara mana murtii deema. Mana murtii dhaqeeti achirraa deebi'ee ammas qorannatu irratti godhama. Investigation. Michiyoon tun akkamitti irratti nayixi? Maaliif irratti nayixi? Gartee? Naa qabadhu. Maaliif irratti illee ta'uu danda'a bara amma sadaffaa itti olfeetee garaa keessa dhiitu itti deemna. Yeroo lama michiyyoo tana garaa keessa dhiitee ulfa garaa baasee jaan. Biyya tana shugguxiidhaan nama dhahan. Shugguxiidhaan dhahuu dandeessi. There is a call self-defense. She can blow his head. Right? Akkana. Pew, pew. It is what it is. Abdii culullee. Ina dhageeffadha ina asirratti wanta hin jedheefi. Laal. Dhugaa ina.
abdi si dura dhaabbataa namni yoo namaa obboleessa kiyya waan ulfaa miti ulfa hundi namaa cabacabaa bula ijoolleen dhalaan of keessa ol fayyaafnu hin jirtu jedhe. bar Yoo waan ta'e inni nikaa bira deemuu godhamee qabdi. obboleessa Inni kiyya dhagaye. waan nikaa Yoo hin godhamee taane gabbaatee nikaa deemuu godhate qabdi mon godhanne malee miciyootan nikaa godhate mon godhanne. nikaa godhachuu isaa maalitti hin beeka. Nutti himaa jiran gaa abdi sana shakkii qabdaa jechuun haa godhachuu isaatirraa abdi. shakkii Jaartii qabda. isaati ani mina nikaa qaba haa ta'uuti yoo hin taane namni biraa deemuu qabdi malee mi'attii sanii sagalee taa nama akkas gubdee Nabi osoo ilmaan fuudhu irraa agarsiise, bu'ee bu'ee warri akkas ta'e kana sagalee taane tana isaa taasisuun keessan sirrii miti taani tan kaani qaba tana asumatti goolaba seerri san seerka jirtillee waan ta'eef iyyuu waan akkana nama eelan qabina nama meeqatu faaxee jazba meeqa jira jedhan tan naaf waan akkana godhuu deemtu soo kanaaf wanni kun sirrii miti isii sagalee taanaa abbaan isii akkasii minaamini hin ta'u. Sodaa qabdaa? maa sodaan qabne obboleessa dhalaa hojii jiran nabar ውድ ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ? ከሰዓቱ ሰገንታን አማብ ቀብኖ እስረት ጥሙረሜራ ለማንኛውም ዋና ጋማኑ ዳዋታ ቱርተኒፍ ገለቶማ ኤኒዌይስ በጣም እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን። ዳምስክ እየጥሙራ ማኢኒ ዮ አስሊኬና ያው ዱንያን ቱ ነመ ጎወምሲቲ ነመ ሀፌሲቲ ቱመ ደበለችው ፊ ጨልፍኔ መሌ ወኔ አትየት ስሪዳ ጀተኒ አመንተን አኒ ከራ keessatti ዮ አመንተን ሚዲያ ራ ዱበችው sodaatanii viidiyoo hojjedhe uummata kana dhiifama isinii gaafadha soba of godha yoo mootu ragaa qaani kasobu taate eni abbaan feetan kottaa na salphisa kijibuma kiyya natti muraana kottati an kana barbaada yaa dhugaa amanuu kijiba hojjettan immoo na salphisu allaqeekko na salphisa miliyoona 16 gadii kana fida 15,999 fida na salphisa kanaa miti yoo jedhan immootu mana koon hin jiru kophaa kiyya dhaabadhee tiniin falmaan kophaa kiyya dhaabadhe haga dhumaatti jalaana foon ijoollee raggaasa amantii da'oo godhatanii daldaaluun hin danda'amu haga asriititti yoo dhugaa qabaattan fidaa deema oma rakkoon hin jiru fidaa na saalfachiisa nagayaan oola guyyaa gaarii qabaadha dhiiruma fiddee nu saalfachiiftu dhabnee barama warra jala deemee nama rabsu malee kottaa na saalfachiisa kijiba kiyya natti mura na saalfachiisa nama na saalfachiisu qofa barbaadama nama na arrabsiteillee hundi keessan na arrabsa na saalfachiisuu dandeenya no problem ragaa wajjin fidaa sobaa jedha kanuma yoo akkasitti hin goone mootu maatii mucayyoon fidaan oma rakkoon hin jiru isilleen obboleettii teenna obboleettii islaamati innillee obboleessa kenna obboleessa islaamati hin fidaan booda dhufanii yaada ofii haa ibsatanii haga yoomii feemas hin qofta sirratti miskiinatti roorrisa amaxwaallo ihiteenat faamiliin isii faamilii kiyya faamilii mucayyoo sa'aatii 12tti qophaa akka Itoophiyaa sa'a 12tti isin fida yaada keessan ummatatti himattan waan mucayyoo keessan irra gahe mucayyoon keessan maal keessa akka jirtu soddaan keessan maal akka keessa jiru no problem dhugaa dubbannee bakka nutti dhiite bulla nuti mashqaabaጥ ምናምን አያስፈልግም እዚህ ጋር ምንም ነገር አታመጡም እያንዳንዳችሁ አውቃቸዋለሁ ምንም የምታመጡ ከኔ አነምን ናርከሰኔ ጉያ ኢመ እየማለ ናርካ በውን እንደው እዩን አመራ ከዘኔ ማላቶን ነመ ዱጋን ቀብነ ነመ አረብ ሳይን ዱጋ ቀባነን እኮ መተከረኮን እንጅሩ ረቢን ቀብና ዱጋ ቀብና ወረ ዱጋ በርባዱ ቀብና ኦ መተከረኮን እንጅሩ አመንቲ ደው ጎረተኒ አመንቲ እንደልደሉን እንደንዳሙ never ever warra akka carratee buddeenni keessan isinitti qabame ani osoo ብዙ ነገር አለ ኡስታዝ ማድፍተን ገልገላን ጭፈታራ ማድፈን ኡስታዝ ገልገላን ዳዋነት عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ኡስታዝ أصلي ኦ كم جرتان دكتور؟ ነጋ ወላ ፈያ
والله واجد بيتانو قال يا بيتانو قال يا دكتور ما بتاعي تنقل عليه أستاذك هي قال دكتور أصلي من صبو بينك أنا أكاد تقول دقيقة أنا فكرت إن صبنا نبيها إيشي قرنه وقيسو يلقبه أما وجي دي سفر ما في النهاية أنا ما أروح أنا بيتشا ديمو يلقبه جلابيته إيشي أرى يا ربي كي أدام باسي وانا چنكم نجر دبي كي إندو قوم سبيتا मैं ओलिगा दी बत येदे वन्ने असली जरुकुनी अंदेत नो सो गना बाइजोया कम से था हक नि गुया मुरासा के सही में बा इंशाअल्लाह वा रब्बी बे को हिजरा वाना नासिम बे ने का रब्बी इफा व हिजरा सुना गरी वताल देंगदले wan jedhame tu jira wallahi nenja aga gadi qabe haga hubaddutin dubbadu inshallah me garu bitanu gale jira sin jira bar salata amma shan salana bar mazuri waye kana yada tiko obsure me tiko obsare sin jere ay haga witata ti obsu haga witata ti obsare sin jere doctor mali fi tasata e wanni hamtu wahi doctor afani bat salbina wallahi ma tanga di amna rabbi siga wallahi yo awan kana kayta sobata ka irakai baraka sobat yo ko firana goda rabbi jecca najibba rabbi jecca guyatero shan salat tarimi abshir rabbi jecca najibba tarim bilo ko firana goda aka media kanati ila yawmal qiyamah wal nagar aslisha دكتور أكاتي دقيقة يوسي كفلا نسمي نمبي كابرا أمبر نم نتنيمو أصلي سيدو قوم صابرا أنده سلام يا كمتري دكتور غانا واحد دو تقديبه وطا آسنجر أبرا كان بيچان راكردت أما برفات بنت سلام أنا كاغدي وان بايه غدي دين غدي كو نعرف سوبري نعرف سنيبر أمرك يوان بكان أيون نعرف سنواهند bahasa deh, mama wang kana yuk kasih ambasu, ila ada bangkit sentimental kana, gafa kura sadeti food. Okay. Korban to kofse ana ta ajiru kalena arrasalina ar kafuran, ana yon arrasali citi kabacun dandau. Kana bi amoni na arrasani fuana fesan ana gafidu fimale na amanu abani miti. Wallahi orang mau nguturin beita kan duga duga. Undi sih be kani ba. Asli ni, wan umat be ku asli, doktor. Asli ni network ini singkabe Fatih binti Islam dubat tu koya mudiri Fatih binti Islam tak ufte Raha mana kaya Rami Rani jira sagale aywa tokko maraad ayye sagale kiya jiru doktor badai ture Okay, aslin dhimma tokkollee abdiirraa akka hin qabne birrii abdiirraa akka hin qabne hawaasni beekuu qaba. Takka jedhe. Dhimma itti qabdu jira? Dhimmi dhuunfaa kaatisa qabdu jira? Laa wallah waluun beeynu. Khalaas intalarraa nama wanta itti qabdu jira? Hin beeku. Waluun beeytan. Kanaafuu dhimmi ati namarraa dhuunfaatti qabdu hin jiru garuu dhugaan ifa bahuu qabaadha. Hawaasni wanni beekuu qabu kana. Yoo dhugaan kun akka asliin jedhu ta'e wallahi hedduu saalfanna. Yoo ammoo asliin kadhimma dhuunfaatiif akkas jedhu ta'e lamaan jidduutti hedduu saalfanna. Kanaafuu ati aga wiixataatti obsii sirriitti qorannoo gaggeessi gurra keenya qeensinee si eeguu jirraa siin jedhaa baran. Ayyee. Raaha yaada qabda akka Faaxee binti Islaam takkatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh duraan dursee. Waalaikum salaam. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee. Asli duraan dursee ilaa erga waggaa meeqaatiif si jala deema yookiin si hordofaa hin beekta. Adiraa wanteen akka raanii tokkotti si kadhadhu yoo jiraate jechoota yogguun argitu binti Islaam naan hin jedhin. Maaliifi naan jedhe. Wannoo dhabee maati maali maqaan isaa ka amma fa'aa maqaan isaa maali ni warra qaraasisuu kan sheekaa gadii tokko aangoo maal jedhama barreessa koomenti jedhama. No aangoo sana sinqaf an barattuu Obsi mee obsi. ofii kiyyaayyuu.
Amira miti ati Amira mo Amira miti. Wallahi Amira miti. Amira sanarra guyyaa tokko ta'ee sin beeku ta'uufis hin deemu. Alhamdulillah. Barree gaddamaa laaptooppii badhaafamtere. Inna lillahi. Asli hinaaf laptop isi badhaafamtee sana soo jirta doctor. Oya ati ka Amira taane maaliif laaptooppii badhaafamte? Imo keessatti. Wallahi hin badhaafamne. Laaptooppii miti otoo na badhaasanii bareeda asli. Laaptooppii miti daftara iyyuu namni badhaasan jiru sa'uyyoo. Aye akka faate binti Islaamii imo takkatti yaadni kee maal? Jara dadhabne Binti arraba Islaam naan hin jedhini. Hayi maal jechuu? Aye akka obboleettii musliimaa takkatti maal yaadni kee? Akkasi. Galatoomii. Wanni nani jechuu barbaade yoo jiraate asli hedduu hanga miidiyaa kanarratti dhufee dargaggoota yookiin nama asirratti ittiin boonu keessaati nama tokkodha. Alhamdulillah dhugaa dubbachuu keessatti. Jaarsummaa abbaan barbaade asirratti haasa'amees argeera. Gizee kumaatamuu tokko argineerra. Garuu nam tokko akka keetii dhugaa gaafa cuunfuudhaaf qabdu sirkatti asiifachi dhaanii dubbittii engeddeeyyuu isii engedde darbiteeyyuu sirkaa cuunfanii achitti golatti galchan sanayyuu hangoonaa gubachuutti jira. Siif galti qolaan. Garuu wanneen amma akkaraanii tontiin barbaadu abdii rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa hafayyisu garuu anoonni na aarsuu jiru jira. Waa'ee mana hidhaa fi waa'ee du'aa dubartiin of ajjeestuu kan hundinuu arguutti jirra. Mucaan sun akkamitti hidhamte moo eenyu isii hiisisee akkamitti zayitii kana naqxee waa'ee mucaan sun otoo gadi nuu bahee sababa kanaan wallahi niin fedhaan akka biyyatti. Maaliif dirqama maaliif kana goote maaliif asiin geesse anasli haqiiqatan sittin hima. Dubartoota waan kana gootee kaatee hidhamtee rabbiin subhaanahu wa ta'ala caarraa guyyaa shan wayii mana hidhaa galu wayii addunyaa kanarratti poolisii fi bofa qofa hedduun sodaadha ture. Hamma garuu jara kana lammanuu sodaadha. Maaliif ije mana hidhaa ijoollee dubartii wanjalaan hidhamte keessa rabbiin geessee na buusee nan argee keessa deemee daawwadhee dubartii abbaa manaa ajjeestee fi gorraatee fi dubartii ilmoosii zayitiitti darbattee fi akkaataan mana hidhaa keessatti jiraattu wallahi otoo argitanii akkaataa isiin keessa jira abdiin hin nyaata hin dhuga hin akkamama yaani akka ilaajii argachuutti jira waa hunda argachuutti jira afuura argachuutti jira garuu dubartii mana hidhaa keessatti wanjala wayiitiin hidhatte akka isiin ittiin jiraattu otoo argitanii obboleewwan guyyaa tokko zayitii obboleessa keetiif tamanya'uu miti lubbuu keessa tamanya'uu miti dhiiftee keessaa badde malee waan kanayyuu hin yaadu garuu dubartiin sun maafii hanga zayitii maxbashaatti naxxee kaatee yookiin distiitti naxxee hanga isiin danfistu darajaa sana akkamitti geesse an dubartii akka isheeti bar akkamitti akkana geesse bar furumiina daabbootoo bilcheessuu jirru yoo harka nu gube akka inni nu gubu nutu beeka nama mana kuchinaa hojjetuudha umurii kee guutuu akkamitti maqaan sii awwaalame wallahi waa'ee mucaan sun yeroo tokko miitii godhanee naziif naadhiis yeroo hunda dubbachuutti jirte hadha qofa naseen daqiiqaa tokko naa kenn an dubbadhu hedduus hin dubbadhuan garuu ilaa abdiin haa ilaajamu haa akkamamu garuu waa'ee mucaa kanaa asumaan hin awwaalamin an rabbiif jecha si gaafa dhalaan akka kiyyatti akka dubartii maaf akkas ta'e dhaloonni asiichi dubartii hedduu qabda argaa jirtu nus dhaloota keenyaa fi waan lafa taa'u tokko arguu barbaanna maaf waa'ee mucaan kun awwaalame maaf zayitii dhaabattee ijoolleen zayitii itti nadhettee faarsiti. Maarree hayyee kana gaafii magaafadha. Isin faateen binti Islaam kuni obboleettiin kenna hoomeetii jechuu dhabdanii maaliif birri isumarratti guuraa baatan? Inni obboleettii keessaniiti. Okay. Ani fakkeenyaaf ilaa guursuu fi guursiisuu fi birri meeqa ergite ati? Waa'ee sanaa. Ati meeqa ergite? Mataa kiyyatti moo? Mataa kiyyatti ergu moo? Akka obboleessa tokko gargaaramuun gargaaru malee hammana ergee fi hammana ergeetti qabu. Wanta sirrii kun hin jiru. Jas baabaan faaxeen binti Islaam. Meeqa galchite? 50,000? Asli isa dhiisita. Intii? Shantama sagalchu birrii shanii sagalchu adara gaafii kiyya naa hubadhu waa'ee mucaa sanaa asumaan hin awwaalina maaf akkasitti gubattee sagalee sii dhaga'uu barbaanne. Duuba birrii 50,000 waan keessatti leelaan isiin awwaalaa nu hin awwaalina maa jettare birrii keettu awwaale dhugaa mucaa obboleettii keeti.
Ani ergine erguu fiitus hin deemu. Waan akkasii irratti. Ragaa tokko kan hin qabnetti hin gargaaru. Ani ilma akkamu. Hin seennes wallahi hin seenus. Maal jechuudha? An dhugaanim. Abbaan barbaade na jaallatee abbaan barbaade jiru waan ragaa hin qabne waan ijaan hin argine tokko waan akkasii hin gargaaru innas hin gargaaru. Yaada keessaniif galatooma. Nazillee kan akka dubbadhu mana cufuu. Asli shaakiyya. Asli please yeroo takka qofa. Kun obboleettiin teenya takka online irra jirti. Tanuma reefu obboleettii teenya tanu jabduuti. Maqfiraa maagii teenya tareefuuti. Tanuma bilbila abbaa isillee abbaa Sumayyaadha. Wanni keessa laali. Meseeja keessa laali. Xiqqoo daqiiquma lama yoon miiciyoo tan online irratti dubbisnaa fayyamta Asli maagii tareefu sani. Hello jirta maagii? Hello? Ninjira Nazir. Okay Asli okay hayyama na gooruu dandeessa Asli gabaabuma waa xiqqashuma. Dubbisi. Galatoome. Hayyee maagii. Amma online irratti si baasee jira nama hedduu taa'ee dhageeffataa jira hayyama keetiin jechuudha. Reef miitirran ture amma waan na hayyamteef miitirraa kaasee amma namni martinuu si dhagahaa jira jechuudha. Narvasiin tahini it is okay reefu narvasiin tahini. Okay Abdii Raggaasaa fi Sumayyaan akkamiin wal baratan? Sumayyaan dhalattuu jechuun Wallaggaati. Hayyee. Finfinnee namatti irkattee barumsa ishii baratti yeroo duraatiif jechuudha. Hayyee. Osuma akkasii barachaa jirtu mana barumsatti obboleettii Abdiitii fi Sumayyaa wal beekaa. Obboleettii Abdiitii fi Sumayyaatti wal beeka. Sumayyaa wal beeka yaa. Hayyee. Kaniin akkasitti obboleettiin wal barsiifte Abdiidhaan. Dhufee jaartii duraa saniin adda bahee yeroo duraa jechuudha. Gara amantii muslimaa hoggaa dhufu miyyoo duraatiin jaartii duraatiin adda bahan. Haaya. Adda bahanii Sumayyaa tanaan wal barsiifte obboleettiin isaa. Obboleettii Abdiittu Sumayyaadhaan wal barsiise. Yeroo wal barsiiftu miciyyoon turree faamiliin ishiitilleen harka qalleeyyiidha. Namarratti hirkattee barumsa ishii barachaa jirti. So an jiruu tantee guutuu sirraan jijjiiraa. Jireenyaati takkaa hin jiraatin si jiraachisaa akkanatti sin fuudhaa jeen miciyoo tana janajjanee waa hunda amansiisee miciyyoo harka galfate. Hayyee. Yeroo miciyyoo harka galfatu akkasitti miciyyoon faamilii dubbistee an jaaladheetiin jira akkanaa jetteen. Faamiliin achii Wallagga jiranii achirraa nikaa godhaniif bilbilaan. Bilbilumaan nikaa godhaniif Wallaggarraa. San dura waa hunda amansiisee jireenya kan jiraachisaa aruuzan sii godhaa akkana jeeni waa hedduu miciyoo sobuu ture. Aruuzan sii godhaa akka barbaaduttiin si jiraachisa jeen. Miciyyoon maaliif duraan hirkattee jiraatti waan ta'eef bakka jiruutti nama jijjiiruu ettee gaaksitti dhalaadhaa gowwamtee itti seente gizee itti seentu. Hayyee. Abdiin ka gizee duraa akkas jechuu ture sanii miti nama biraa itti ta'ee jechuudha. Haaya. Kan boodarra eegani haa godhatee miciyyoo tana fuudhee wajjin jireenya jalqabee duuba sargii yoom naa goote yoom warra keenya dheena gizee itti ishiin gaafii dhiyeessite qo'ee ammaa mitiin boru arra jeetuma yeroo san dabarsee. Akkasitti yeroo jalqabaatiif gite ishiin ulfoottu san boodarra miciyyoo san osuma maal godhu ulfa san irraa baase. Tumeeti ulfa irraa baase miciyyoo tanarra. Ulfa irraa baase. Jechuun garaa kee mana haakimaa geessee irraan baasne dhiitomaa fi kaalchu. Tumeetuma dhiitee irraa baase. Subhanallah. Hayyee. Yeroo lamaanuu moo? Abdii murachaa dhuftee. Hoy yeroo dhiifama yeroo tokko yeroo meeqa ulfa irraa baase? Yeroo lama mana haakimaan geessine. Takkaa qorichaan takkaa waan karaa mana haakimaatiin irraa hin baasne doktoraanii dhiitomaa mana keessatti tume irraa baase. Dhiitee mana keessatti tume irraa baase. Hayyee. Osuma akkas ta'u ishiinis abdii murachaa dhuftee haala kanaan osuma abdii wajji jiraachaa jirtu waan yeroo garaagaraa bakka garaagaraa deemuuf jennaan nama faa bira kaayee deemaa sa'aa barbaade yaamee akka fedhetti itti haajamaa yoo namni saayibboottan isaa bira dhufe. Lakkiituun daleeduutiyyaa akkana jeen miciyyoo sammuu ishiittillee miidhaa ture. Miciyyoo majaa nikaa godhate tana yeroo namni isa bira dhufee mana isaa dhufee
dalayduutiyyaa ja'aan jechuudha. yaa dalaydutiyyaa jedhanii osoo akkasii waliin jiranii Hayyee sanirraan irratti akka fedhe janaa ni agarti hayyee akka dalaydutti ilaalaa hayyee osuma akkasii jiranii